Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ulamaa'ota keenya, kabajamtoota abbootaa fi haawwota teenya, kabajamtoota qeerroo fi qarree teenya, kabajamtoota jiraattota magaalaa Roobee fi naannawa ishii akkasumas kan biyya adda addaa irraa kiiloomeetira dheeraa deemtanii affeerraa kennaa hawwachuudhaan galma abbaa gadaatti argamtan ashamaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan duraan dursee rabbii keenya guddaa kan waa hundaa uumee handhuurfatee harkaa qabu isa galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan aadaa fi abbaa koo kan akka ani asirratti argamuuf sababa ta'an isaan galateeffachuu barbaada. Saahibban koo kan yeroo hundaa gurguruu didaan haa ta'uudhaan kan yeroo xiqqaas ta'ee bal'ina na bira dhaabbatan galateeffachuu barbaada. Akkasumas warroota yaada gaarii fi deeggarsa nuu ta'uudhaan nu bira dhaabbatan galateeffachuu barbaada. Maarree sammuun keenya oorruu keenya yaadni keenya sanyii keenya akkuma Oromoon jettu wama facaafatan haammatan jedhama. Qamadii facaasanii garbuu hin haammatan maarree firii waan facaafatame kitaaba imala jiruuti. Guyyaan irraa kan asitti argamneef kitaaba maqaan isaa imala jiru jedhu eebbisnee bitannee dubbisnee irraa fayyadamuuf. Kitaabni imala jiru anaa fi saahiba kiyya Abdiisaa Maammaatiin kan barraa'e kan yeroo ammaa magaalaa Laandanitti argamu akka carraa ta'ee saahibni kiyya gidduutti argamuu hin dandeenye. So imalli jiru maal ta'e jiruu gaarii jiraachuuf imala akkamii keessa akka baatu kitaaba kana keessatti bifa seenaatii fi akkasuma gorsa qabu isinii qopheessinee har'a gama keessan geessuuf qophee hunda xumurree jirra. Maarree tokkoffaa shamarri takka abbaa warraa argachuuf maal akka gochuu qabdu kitaaba kana keessaa ni argattu. Lammaffaa dhiirri tokko haadha warraa akkamii akka fuudhuuf filachuu qabu as keessaa ni argattu. Sadaffaatti barsiisaan tokko barsiisaa akkamii akka ta'uu qabu as keessaa ni argattu. Maaliifuu barsiisaan garii amalli isaa laafaa kan nama kabalufaatu jira waan ta'eef. Afuraffaa irratti abbaan qabeenyaa akkamii akka ta'uu qabu bifa seenaatii fi gorsa qabuun as keessaa ni argattu. Shanaffaa irratti haadha warraa yookiin jaalallee teetan halaalaan jaalala haala akkamiitti akka ibsituuf bifa seenaatiin as keessaa ni argattu. Hubachiisaa itti fayyadamallee. Ja'affaa irratti warroonni biyya bulchuuf bulchitoota akkamii akka ta'uu qabu bifa seenaatii fi gorsaa kan qophaa'e kitaaba kana keessatti ni argama. Maarree dubbisaa irraa fayyadamaa jechuun dhaamsa barreessitootaa fi warra aartii jaalatu hundaati. Bal'ina wantoota kitaaba kana keessa jiru kan isin ibsu barsiisaa Yaasin Imaamuuti. Maarree waa lama dubbadhee Mister Yaasin Imaamuu gara madirakiitti affeeruu barbaada. Tokkoffaa beekumsi akka waa hundaa dursu Bukaariin nuti jedhu al-ilmu qabla al-qawli wal amal jedha. Beekumsi jechaan duraa fi wal amal dalagaan duraadha. Asirratti seenaa wayitu jira. Seenaa kana irratti namtichi wayitu islaamee jira guyyaa tokko jechuudha. Islaamee osoo zuhriin salaatiin waa qaluuf oolaa wayii qaluuf laafi inni garuu gatti kanan beeku oolaa gara duubaa kanan qalee ture. Oolaan osoo qalamiin faadumaan dhiisee jechuudha. Dhiisee dhiigumaan jechuudha oolaan harka taree aduu dhiigaan qabatee masjida deemu. Yeroo masjida deemu kanatti namni salaatee geeffatee saffaa dhiigumaan seenee aduma dhiiguu qabdu jechuudha. Islaamni isin keessa ni jira jedheen uummanni waan nama ajjeesee alaa dhufe seenanii Islaamni nu keessa hin jiru imaama Islaamni jedhanii uummanni Islaama bulchu jechuudha. Imaama Islaamni jedhanii Islaamni imaamni illee waan jedheen eegasanii salaachisanii Islaama hin taane yaani Islaamaa miti jedheen as keessaa waan baay'ee hubatan jedhee abdii qaba. Lammaffaa irratti dur eessa jirraa eessaa kaane amma eessa jirraa eessa geenne fooyya'insi ni jira moo hin jiru kan jedhuuf eeyyeen ni jira. Dur sooshaal miidiyaa waa irraa baratan ni jira hin jiru amma ni jira alhamdulillah. Ulamaa'onni akkanatti ni jiranii hin jiran amma alhamdulillah ni jiranii. Namni baratee akka ammaatti ni jira hin jiru alhamdulillah amma ni jira. Aartiin Islaamaa dur ni jira yoo jennee hin jiru alhamdulillah amma ni jira. Haafizni dur akkamitti akka hafizni
duru akan itifai dan menjuru afin menjuru amma garu ala gari alhamdulillah bakawna ni jira malifu durani fakenya durani masjid to ko tarawih salati sudaf imam Abu Bakr fidatani alhamdulillah masjid nundu afizo tabari kama asrat senawi tujura wan durani ra furu bitu afizo tujura afiz ni kono waisaliti nam ya afizan juru gari magana ti masjid witi namti imam ni kuni salati sa kaya salati su Quran ra salati sa mare yoro Quran ra salati su bana so salati sa jiru ifam badde durwan hafiz ni jire Quran ra salati sa turani mare yoro kana so salati su ifan rabbade na nisa fude karare karaun nandu kana jire ne sali so salati su kadir me batri san fidere so salata ke saitu kanafu dura wanda kana jiru manni martu kolbe sawa sari salat le bari wande mare alhamdulillah kun jijirama tatanawuli rabbi sunu afidu mare namon hedun gor sayo fugataniyu kan ittifayya man de to kofa sumarat yaso ko golaba wanda rege batani galatuma misra sil gara marliti amile nasimada hamle ni dikada abba kitab kana galatoma kabajamoo maanguddoota keenya akkasumas alimtootaa fi ustaazota keenya isin malee karaan keenya guutuun dukkana isin baga nagaan asuma dhuftan akkasumas qarree fi qeerroon baalee Oromoo hundi baga nagaan dhuftan jecha gara kitaaba imala jiruu jedhutti deemna san dura garuu yeroon waan gaarii fi fidaa jirti fakkaatti hundi keenyayyuu seeraan wal hordofnee walirraa dhageenyee kitaaba kana eebbisnee wajjaan deemna jechuudha. Umriin yookiin sadarkaa ijoollee kanaatti kitaaba barreessuu miti namni nama dura dhaabatee haasa'uun baay'ee ulfaata ture. Alhamdulillahi rabbil alamin ijoolleen keenya har'a silaa kan bakka wayitti arginuu malu kitaaba dubbisanii kitaaba hiriyoota isaaniitiif dhiheessuu jechuun waan guddaadha. Duraan dursinee kitaabni inni mataan isaatuu maali kan jedhu irratti waan muraasa wal jijjiirra. Miilli keenya kophee barbaada. Qaamni keenya huccuu uffannu barbaada. Garaan keenya midhaan itti nyaannu barbaada. Rifeensi keenya dibata barbaada. Sammuun keessaa garuu kitaaba barbaada. Kitaaba itti dubbisuu barbaada jechuudha. Amantiin keenya immoo duraan durattuyyuu waa hunda dura boqonnaa 114 keessaa inni jalqaba dubbisi jedha. Akkasii miti eqraa dubbisi. Kitaaba kana immoo ijoolleen nu qopheessanii jiranii dubbisnee itti fayyadamuun gahee keenya isa guddaa ta'uu qaba jechuudha. Kitaaba dubbisnu kitaaba akkamii dubbisnaa dhagaafii. Kitaabonni nu dubbisuu qabnu kitaaba akkamiiti. Kitaaba gosa hedduutu jira. Kitaabni hunduu beekumsa isiniif laata. Garuu akka itti dubbistanii fi haalli itti dubbistan murteessaadha. Kitaabni hundi beekumsa ni kenna yommuu jennu akkamitti ta'uu qabu. Kitaabonni garaagaraa ni jiru. Addunyaa kana guutuu keessa kitaabonni jiran ni jiru. Kitaabni akkamitti dubbisna taanee osoo hin ta'in fakkaannee dubbisuu qabna. Gaafa taatanii dubbistan kitaabni daandiirraa isin balleessullee ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabonni gurguddoon akka Dr. Rampaan barreeffaman yoo taatanii dubbistan qilee isin buusan jechuudha. Amantiirraa illee bakka hundaa isin dabarsan. Kitaabni dubbisnu kitaaba akkamiiti kan jennu kanaaf. Kitaabonni dubbisnu kitaaba akkanaa kan jiruu fi daandii keenya nutti agarsiisu. Kan amantii keenyarraa nu maqne. Kan karaa nu balleessine. Takkaahuu yoo danda'ame waan hadiisaa fi quraanarraa keessatti wal qabatte yoo taate irra bareeda. Jiruu keenya qofa osoo hin ta'in beekumsi guddaan wanni isin yaadachuu qabdan hadiisaa fi quraanaan ala beekumsi addunyaa saayinsii tana bulchu tokko illee hin jiru. Isa keessa jira.
wanni isa keessaa bahee fi isarraa dhufe guutuun addunyaa bulcha. Saayinsii addunyaan guutuun filosoofarri saayintistiin gurguddoon irra hin geenye kan irra gahee fi of keessaa qabu quraanaa fi hadiisa. Isaan yoo wal qabsiisne kitaabota akkanaa kan akka amma Abdurrahmaan Faanti barreessan kana yoo dubbistan beekumsa gaarii keessaa argattu jechuudha. Kitaaba akkamitti dubbisna, kitaaba akkamii dubbisna kan jedhuuf kuni deebiinuu ta'a jedhee yaada. Inni biraa kitaaba kana keessatti wantoonni garaagaraa ibsamanii jiru. Keessattuu waa'een ammaan wal qabatee jiru wantoonni babbareedni keessatti ibsamanii jiru. Isin hundi irraa waan gaarii argattan jedhee yaada. Especially waa'een social mediaatti wal qabatee jiru hundi kennayyuu yeroo har'aa kana ilmaan kenna moobaayila bitaanuun jedhanii binnaa akkasumas ijoollee dhiiraallee kan dubaraallee umrii isaaniitiin osoo hin daanga'in ni binnaa fi itti fayyadama isaanii garuu hordoffii keessa hin jirru waan ta'eef waan kana bal'innaan irraa argachuu dandeenye yaada. Maaliif wantoonni har'a social media yookiin immoo miidiyaa hawaasaa irra gaggeeffaman baay'een isaanii waan isin kolfiisan seetu malee hundeen isaanii ilmaan keessan guddina waan dhoogan yoo isin hordoftan malee totally yoo isin hordoftanii faana buutanii sirreessitan malee maatiin keenya wantoonni achirratti arginu hedduun isaanii miidhaa qaban waan ta'eef kitaaba kana keessattis seenaan inni ka'e guddaan kanaan wal qabatee ni jira. Akkasumas mata dureewwan garaagaraa keessatti tarii dogongorri taayipiraayitaraa yookiin barreeffama muraasni jiraachuu danda'a malee kitaabichi kitaaba akka gaariitti qophaa'edha. Namni hunduu irraa fayyadame jedhee yaada. Kan barreeffames afaan Oromooti. Afaan Oromoo afaan armaan dura cunqurfamaa ture. Amma irratti afaan Oromoo afaan sadarkaa sadaffaa akka Afrikaatti. Biyyi afaan Oromoo fayyadamtu hedduudha. As naannoo Oromiyaa qofaan seenaa Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Naayijeeriyaa fi biyyoonni baha Afrikaa hedduun isaanii afaan Oromoo fayyadamu. Afrikaa keessatti tokkoffaadha inni akka addunyaatti sadaffaa haa ta'u malee akkamitti Afrikaa keessatti tokkoffaa ta'ee afaan ardii san keessatti dhalatee ardii san keessatti uummanni itti fayyadamu waan ta'eef sadarkaa tokkoffaarra jira jechuudha. Afaan Swahilii fi Arabiffatti aanee immoo afaan sadaffaati. Swahiliin afaan Arabiffaa afaan ardii Eeshiyaatti dhufe waan ta'eef afaan Oromoo sadarkaa san qabatee jira. Afaan kanaan barreeffame afaan guddaa, afaan saba bal'aa, afaan bareedaa. Hundi keenya ni yaadannaa arma dura namni hedduun afaan qofaa miti maqaallee jijjiiratee mataa gadi qabatee barataa ture. Har'a alhamdulillahi rabbiin galannaa ga'u namni hunduu mataa ol qabatee qubee lakkaa'ee jira. Kuni sadarkaa isa bareeda. Afaan Oromootiin barreeffamee afaan Oromoo afaan bal'aadhaa bittanii itti fayyadamuun yommuu bittan kana kitaaba kana tokkocha yommuu bittan kitaabni kun inni 100 yookiin 50 Abdurrahmaaniin bira yoo jiraate ba'aadha isaa. Isin garuu takka takka qabattanii yoo deemtan isinii irraa fayyadamtan irra dhaloonni boru ittaanu irraa fayyadamu akkasumas haamileen ijoollee tanaallee waan ol ka'uu danda'uuf hamma dandeenye wal cinaa dhaabannee walirraa binnee deeggarsa walii gochuun guddaadha. Ijoolleen akkanatti kaatee kitaaba harka ofiitiin barreessitee ispoonsara itti barbaadattee dhufuun kun waan salphaadhaan seenaa hundi keessan. Isinitti biyya sila ijoolleen bakka biraa ooltutti kitaaba barreessanii kitaaba nurraa fudhadhaa jechuun waan salphaa miti. Mee ijoollee tanaaf haamilee naa kennaafi. Ilmaan keessanis daandii kanarra akka dhufan isinis du'aayii godhaa keessattuu olamaa inni keessa jirtan. Kan jalqabaa gurbaa sababa jaartiin isaa nyaata godhuu hin beekneef mana maatii isiitti deebise jedha. Fuudhee galfatee isheen waa tolchuu hin dandeettu manatti deebise. Gurbaan kun shamara amala gaarii qabdu tana
diinii irratti guddattee mucayyoo bareedduu fuudhee gurbaan kun hiriyaa isaa tokko kan hiriyaa isaa kan jaartii fuudhe waliin jiraatu tokko keessa hojjetan hiriyaan isaa kun gurbaa kana ati jaartii keetiif fuula hin kenniniif jechuun hiriyaa keessanillee akka filattan dhaamsa qabanatti fakkaata kitaabni kuni nama waliin ooltanillee jechuudha. Jaartii keetiif fuula hin garsiisin fuula hin kenniniif sirratti boontiiti. Akkasuma mana keessatti isii hin gargaarin kana jechuun bishaanillee waraabiniif homaan godhiniif mana keessatti qarqaarsa tokkollee hin godhiniif. Garaa ittiin laafin jedha dhalaan baranaa beektaa akka nama gootu ati nu beektaa dura akka dhiiraa ta'e akka isiin tuffanne godhi jedha hiriyaatu gorsu. Duuba gurbaan kun waan hiriyaan isaa jedheen dhagaheetiin jaartii isaa hin gargaaru mana keessattis yeroo tokko tokko isii hin dubbisu cal'iseetuma isii cinaa taa'e. Yoo isiin isa waliin taphachuuf yaadde isiin loleetiin isiitti illee ije jedhe. Guyyaa tokko gurbaan kun saahiba isaa kan akkaan isiitti jabaa ta'etti hiriyoota isaa kan birootis manatti affeeree eegasii hulaa tokko banee jaartii isaatiin foon hoolaa kana fuudhiitii nyaata haniida kaarabii farraa fudhatamee kun fi nyaata bareedaa nuuf godhe hiriyoota tiyyan affeera jedheen jedhe. Jaartiin isaatis ani haniida godhee hin beeku. Ani haniida godhee hin beeku jettee yeroo kana jaarsi isii aaree akkana jedheen dafii uffata kee walitti qabadhu gara warra keetii deebii jedheen. Eegas fuudhee gara warra isii deebise. Abbaa isiitiin kunooti meeshaa isinirraa fuudhee isii deebisee jira jedheen. Mucattiin teessan foon hoolaa qalama bilcheessitee hin beektu jedhee itti hime abbaatti hima qalbeeffadhaa sirriitti. Abbaan isiitis hayyee taate intalli tiyya eega nyaata hin beekne haga isiin nyaata hin beekne barattutti ati ofirraa gara mana keetii gali ji'a 2 booda koottuu isaan jedhe. Gurbaan kunis jaartii isaa mana abbaa isiitti dhiisee biraa deeme. Wayita mana isaatti galee guyyaa 2 booda waan jaartiin isaa dhaabbachaa ni turte guyyaa 2 booda waa hunda arge. Dogoggora isaatis baree mana keessa kophaa isaa jira. Yeroo kana jaartiin dura nyaata isaa gootee uffata irraa miiccitee isa uffistu hin jirtu. Jireenyi isatti ulfaate. Jaarsi isaatis akka miidhe jiruu isaaf dagalee gaarii akka taate akkasumas gorsi hiriyaa isaa akka inni jaartii isaa daruuf isaa kenne yaadatee hedduu aare. Hiriyaan isaa booda bultii hiriyaa isaa san akka inni jaartii isaatiin addaan bahan dhumarratti eegasii booda bultii hiriyaa isaa eega argeen boodatti gurbaan kun jaartii isaa deebifachuuf barbaade. Garuu abbaa isiitti dhaqu kan intala isaa intalli ta'e nyaata bilcheessuu hin dandeettu jedhee ergisan dura dhaabatee dubbachuu barbaadee hin qaanfatee jedha. Hin saalfate. Abbaa isii qaanfatee eegasii ji'a lamaan abbaan jaartii isaa isaan jedhe san eeguutti murteesse. Akkasuma ofiis adabuu yookiin ixaaxuu barbaade. Ji'a 2 booda guyyaan beellamaa eega dhufe gurbaan kun gara warra soddaa dhaqee abbaan jaartii isaa osoo intalli tiyya nyaata hojjetuu yookiin intalli tiyya fuunaan nyaata hundaatuu barattee jirti osoo isaan hin jedhin gurbaan kun akkana jedheen ani akkaan jaartii tiyya badii tokko malee miidhe naaf galee jira. Anii fi jaartiin tiyya guyyaa narraa fagaatte booda guyyaa 2 iyyuu osoo hin gahin isii yaade
isiillee deebifachuuf barbaadeetiin ture garuu jaartii tiyyarraallee hin qaanfadhe akkasumas uf adabuuf jedhee ji'a lamaan isin naan jettan eegeen kunoo har'a dhufe ani jaartii tiyya hedduun yaade akka isii haalaan jaaladhus amma naaf galee jira asitti balleesseetiin jira nyaata hin beeytu kaniin jedhes na yaachise barattes barattuu baattees irra hin kaayanne ani wanni barbaadu akka jaartiin tiyya manatti naaf galtu barbaada jedhee yeroo kana hundi isaaniituu gammadanii jecha isaa akka dhugaa ta'es beekan eegasii jaartiin isaa qajeeltuun suni isaa galtee fi badii isaa irraayis jaalalaa fi gammachuu wajjin jiraachuutti seenanii maashaallah jedha mee mata duree kanaaf waan irraa barattaniif illee hamilee kennaafi ayyee mata dureewwan babbal'aan as keessatti ibsamanii jiru inni guddaan garuu wanni isin irraa akka barattaniif muraasa keessa deemnee isinii dubbisnuuf kitaabni kun kitaaba imala jiruuti jiruu keessan keessatti of laaltan kan jedhuuf mata duree isiin lammataa tana sii dubbisee kaan sagantaa itti aanutti darbina gurbaan tokko ogeessa ijaarsaati kan mana ijaaru tokko gara mana qorichaa yookiin faarmaasii dhaqee abbicha faarmaasiitiin qoricha simintoof ta'uu ni qabdaa jedhee gaafate shanacha harkaa kiyyatu na babbaqaqe jedheen yeroo kana abbaan faarmaasichaa itti qoosee itti kolfee eeyyanni jira jedheen qoricha dhagaatii fi kan sibiilaatis ni qabna jedhee itti qoose kan biyya keessatti hojjetamu moo kan biyya alaati itti qoosaa jira ammas kan biyya keessaati moo kan biyya alaa feetaa jedhee itti qoose gurbaan ogeessaa kun hedduu gammade akka waan qabeenya addunyaa kanaa guutuu kennaniifi tokkotti gammade abbaan faarmaasii ammallee irra deebi'ee itti qoosaa gatiin isaa hedduu qaaliidha abbaa gatiin isaa hedduu qaaliidha ati bitachuu hin dandeessu jedheen yeroo kana gurbaan ogeessaa kun harka isaa dura qabee agarsiiseenii ani guyyaa simintoo jiisaa oola dalagaan kiyyas ogummaa ijaarsaati wayita ani manatti galee intalli tiyya tan daa'imaa fuula isii harka kiyyaan tuqu hin danda'u qalbiin isii akka hin cabneef jecha fuula isii harka kiyyaan tuqa sababni harki kiyya fuula isii waraana waan ta'eef garuu ani osoo isii ufitti hin qabini hin hafu fuula isii tuquun intala tiyya gammachuu guddaa kennaafi mucayyoon tiyya yeroo mana barumsaa deemtu sababaa hiriyoota sooreyyii isii wajjin barattuufin qalbiin isii cabaa oolti garuu wayita ani hojii irraa gara manaa gale isiitti maramee dhungadhu qalbiin isii cabaa oolte sun ni dhagatti gammachuu fi seeqiinsa isii ni deebi'aa fi rabbii jedhiiti qoricha kana naa laaffisu yoo qabaatte naaf gurguri hanga fedhe yoo qaalii ta'e illee ni bitadhaa jedheen ogeessa yeroo kana abbaan faarmaasii afaan ittiin qoosaa jiru sani walitti qabatee lubbuun isaa haala amma dura xiqqaattee hin beekneen uf argee ijoollee isaa wajjin akka itti jiraatu yaadate kan hiyyeessaa kun kan ogummaa ijaarsaa hojjetu kun ilmaan ofii galgala galee qaqqabaa kan guutuu faarmaasii keessa jiru sun akka ijoollee ofii galee manatti hin qaqqabne yaadate qalbii jabeenya isaa ijoollee yeroo dheeraadhaaf ofitti qabachuu hin beekne eegasii qoricha harka isaa laaffisu irra qaalii fuudhee kenneefi osoo maallaqa irraa hin fuudhin akkana jedheen har'a barnoota guddaa na barsiiste barumsa jireenya kiyyaa ani ijoollee tiyya itti maramee ufitti qabuu yaaduu takkaana goote
akkasumas akka sirriitti natti dhagahamu na goote miskiinummaa jechuun mallaqa dhabuu osoo hin taane miskiinummaa qalbiitii jedhu. Kuni waan kitaabichi jedhu mata duree isa lammaffaati. Kanaaf namni hundiyyuu kitaaba kana yoo bitate akka gaariitti irraa barachuu danda'a. Kitaabni isin dura jira. Ani haasawa kiyya asumatti dhaabaa tarii haasawa keessa ilmi namaa kun hunduu gosa bineensota addunyaa kanarra jiran keessa kan daqiiqaaf sekoondiidhaan dogongora uumu ilma namaati jedha saayikooloojii. Tarii yoo waan dubbadhe keessatti tasa waan nama mufachiisu yookiin waan dogongora ta'e yoo uumee jiraadhe dhiifama naa godhaa jechaa galatoomaa. Irra deebi'aa miliinaaf kennaa. Gartee isi tunna kenne malee teessoon isaan irraa ka'an teessoon ayyichi irraa ka'an tawfiitii fi hamilee shabshab gochaa fi ture isinis irra deebi'aa miliinaaf kennaa galma.